Qaama saalaa namaa mammadaa'uu yookiin ammoo qaama saalaa namaa hooksisuu infekshinii isaa shamarran keenya hedduu rakkachaa jiran. Kanaaf qoricha yookiin dawaa isaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo guutuutu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodiin kanarra qabadee dhufee rakkoolee gadaamessaa yookiin infekshinii qaama saalaa shamarranii yeroo hedduu shamarran keenya baakteeriyaa fi yookiin faangasii adda addaatiin hooksisaa akkasuma immoo mammadaa'uu irraa kan kahe rakkoo hedduun kan saaxilaman yeroo hedduu viidiyoodhaan hojjedhe keessatti fakkeenyaaf soogiddi kan asitti argitan kun bu'aa hedduu kan qabuu fi hooksisas tahee akkasuma infekshinii tahee sammalee mammadaa kofa lamaan jidduu gurraachinas tahee itti aansuun ammoo guutumaan guutuutti baakteeriyaa qaama keenyarraa qulqulleessuuf kan qofa osoo hin tahin qaama shamarranii yeroo ho'aa akkasuma dayaa fi ulfaa sammalee jechuudha gadaamessaan isaanii kan addaan deeme yoo tahe akka baay'ee walitti fiduu fi yookiin ammoo qaama isaanii jabeessuuf isaan gargaara. Akkaataan fayyadamaa soogidda qofa yoo kan fayyadamnu tahe hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jalqaba irratti akkuma asitti argitan kanatti kan isin gochuu qabdan bishaan isaanii guddaa yookiin saafaa ni dhiyeeffatan. Itti aansuun ammoo tuyyuu fiddanii bishaan owwaa isaanitti naquudhaan yookiin ammoo soogidda mankaa lama tokko hanga isin barbaachise hanga keessa taa'uu dandeettan sadii illeetti naquu ni dandeettani itti gootan jechuudha. Itti aansuun bishaan ho'istan kana fiddanii itti nahitan haaluma salphaa taheen bishaan owwaa erga itti nahitanii waliin geettanii ammoo waliin gahettanii yoo inni kuramee jedhe bishaan sun osoo hin qabbanaayin hanga takka ho'aa yoo inni tahee jedhe saafan dhuftanii jechuudha teessuma keessaniin keessa taa'uu qabdan. Kana jechuun kiyya teessumaa yoo isiniin jedhu kallattimaan uffata guutuu ofirraa baastanii akka kallattimaan qaama keessan bishaan owwaan kun soogidda wajjin seenuu fi hatta yoo isin gubellee obsaan akkasuma ammoo jechuun soogiddi yookaan isin gubute yoo qaamni keessan natsaa ta'e soogiddi isin hin gubu garuu yoo qaamni keessan mammadaa'e infekshiniin hooksisaadhaan hooktanii kan isin mammadaa'u ta'e kan isinitti gubaan dhagahumuu fi akkasuma ammoo kan guyyaa sanirraa yookiin yeroo sanirraa hooksisaa isinirraa kutuudha. Kana qofa osoo hin tahin qorichooleen qaama saalaa yookiin gadaamessaa fayyadamuu dandeenyu hedduudha. Kanaaf itti aansuun ammoo kan itti aanu sirriitti isin hubattanii kan beekuu qabdan namoonni hedduun soogiddi bullaayan ni tahaa soogiddi nyaatatti godhatan biyya arabaa kana keessa ni tahaa jettanii inni hin ta'u. Maaliif jennaan inni keemikaala kan qabuu fi faafirikaalee adda addaa seenee waan hojjetameef yookiin ammoo wantoonni adda addaa waan itti makameef jecha rakkoo guddaaf nu saaxila. Kanaaf hundi keessan soogiddi isin fayyadamuu qabdan soogidda kana bakka kamuu suuqa kamillee ni jira milh tabi'ii jedhama. Bakki arabaa keessa warri jirtan soogidda uumamaati kabahaaraati jechuudha. Itti aansuun soogidda mankaa tokko akkasuma ammoo absuudaa mankaa tokko nu barbaachisa. Kana maal goona yoo nu jettanii na gaafattan absuudaa danfisuudhaan itti aansuun ammoo soogidda absuudaa keessan tumattanii yoo barbaadan ammoo bishaan danfatti naquudhaan itti kurtanii akkuma reefisan jechuudha. Haaluma reef tahisanii yookiin ammoo absuudaa jiraa danfisuudhaan bishaan sanitti soogidda mankaa tokko makuudhaan karaa salphaa ta'eef haala salphaa tahin namoonni barbaadan qullubbii firii takka keessa buusuudhaan qullubbii yoo isiniin jedhu mataa qullubbii jechuudha walitti erga danfiftanii jettanii ammoo haaluma sanii keessa taa'uu akkasuma ammoo kallattiimaan gadaamessaa keessan dhiqattanii qulqulleeffattanii daqiiqaa 15 hanga 20 wantoota kana jechuun kallattiin keessa teettan haaya keessa taa'uu hin danda'u biyya arabaa jira. Eessatti keessa taa'u warri jettanii cinqamtan guutuun keessanuyyuu haaluma salphaa taheen jechuudha mana fincaaniitti ittiin dhiqachuu ni dandeettan. Fakkeenyaaf soogidda bishaan absuudaa danfiftanii jalaa dhimbiibdanii bishaan absuudatii fi soogidda walitti dhiqachuu ni dandeettani. Kana qofa osoo hin tahin karaalee hedduun barsiisee jira. Karaa aaraa akkasuma ammoo hurkaa akkamitti hurkaa naan jettan bishaan soogiddaa fi absuudaa qullubbii walitti danfisa. Haaluma salphaa ta'e hurka isaa san akkuma qayyaatitti irra yoo teettanii kallattiin aarri hurkaa qoricha keessaa bahu sun kallattii yoo qaama keessan isin seene hedduu bareedaadha. Kana jechuun bakkuma marsaa laguu bahu kallattiin itti aansuun rommaana namoonni rommaana hin beeyne hin jirtanillee jedhee hin yaadu. Rommaanni qaama keenyaa shamarranii infekshiinis ta'e akkasuma qaama jabeessuufis namoonni hedduun rakkoolee hedduu ittiin dhukkuba hedduullee nurraa ittisuuf akkuma beekamu rommaanni bu'aa guddaa qaba. Qunceen isaallee furdina qaamaa hir'isuufis ta'e qaama shamarranii bareechisuu fi namoonni hedduun icciitii kana kan hin beeyne hin jiran infekshiinillee ni hir'isa. Akkuma qaama hir'is namoonni tokko durbummaa deebisa jedhanii yaadan garuu durbummaan deebi'uu hin dandeettu. Haa ta'u malee qaama keenya akka durbaatitti hanga feedishaanis yoo deette jette kan dubartii hin deenne yookiin ammoo durba jalqabaa jechuudha. Baay'ee abbaa manaa yookiin gaa'ela keessatti bareedaa ta'uuf gargaara. Kanaaf qola rommaanaa goysinee quncifnee karaalee feeneen fayyadamuu dandeenya. Tokkoffaa irratti quncifnee goysinee daakkamnee itti fayyadamuu ni dandeenya harca isaatitti. Akkaataa harca isaatti fayyadaman harca isaallee galgala of dibanii rafuu ni danda'a.
danda'an akkasuma immoo harcee isaallee bishaaniin naqanii bishaan saniin dhiqachuu ni danda'an akkasuma immoo tuyyuu absuudaa fi bishaan reef isiniin jedhe wajjin hurka wajjin ulachuu ni danda'an san qofa osoo hin tahinii ittiinis dhiqachuu ni danda'an keessas taa'uu ni danda'an irra caalaa garaan ittiin nu fayyadu qolla rummaanaa yeroo gabaabaa keessatti bu'aa argachuudhaaf haaluma salphaa taheen hurka isaa soogiddaa fi absuudaa qullubbii itti daballee yoo isaa danfifnee haala saniin hurka isaa san ulannee booddee sanii ammoo tuyyuu saafatti gadi gargalchanii jalaa dhimbiimnee bishaan isaa keessa kan ta'e nu ta'e daqiiqaa 15 hedduu yeroo gabaabaa keessa jijjiiramaa fi bu'aa hedduu kan argannu kana qofa infekshinii qofa osoo hin tahin rakkoolee dhimma gadaamessaa faangasii baakteeriyaa fi ittisa jarmiilee hundaa kan nurraa ittisuu fi gahee guddaa kan nuu qabu karaan biraa karaan ittiin fayyadamtan karaan hedduullee ni jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa qoluma rummaanaa kana irraa baafannee quuncifnee kan duraa haala amma mana arabaa keessatti ni argitanii qola rummaanaa kana dhiitanii goysitanii deebiftanii haala salphaa taheen gogaa kanas kaa'achuu ni dandeettan daayitaniilee daakamaan ni kaa'achuu ni dandeettan rummaanni biyyattis tahee biyya addunyaa kana guutuu irratti kan argamuu fi haaluma salphaa taheen kan fayyadamuu dandeettan hundi keessanuyyuu obsaan itti fayyadamtan taananiin waan barbaadaniif irraa bu'aa argattan qolli rummaanaa qaama saalaa yookiin gadaamessa shamarranii qofa bareechisuu fi infekshinii ittisuu qofa osoo hin tahin akka kofni keenya addaatuu fi akkasuma immoo tuyyuu hedduu jabaatu nu gargaara kana qofa osoo hin tahin qolli rummaanaa qaama keenya yookiin namoota borcii qaban irraa hir'isuu fi akkasuma maadiyaatii fi rakkoolee dhiigaa dhukkuba dhiibbaa sukkaaraa fi coggaarraa fi qoricha kanaaf haaluma salphaa taheen soogidda absuudaa qullubbii fi qola rummaanaa walitti danfifnee haala asitti argitan kanaan erga dhimbiimnee haaluma kanaan jechuu gingilchaadhaan akkuma reef isiniin jedhe keessa taa'uu dandeenya kana jechuun saafaa guddatti waan hangamtu nu gaawwanne jettaniif hundi isaa maankaa tokko qola rummaanaa daakamaa maankaa tokko yookaan ammoo quncee maankaa caccabaa firii 3 hanga 4-5 walumaa galatti daakamaa ta'e qola rummaanaa maankaa tokko absuudaa maankaa tokko akkasuma soogiddaa maankaa 2-3 fi qullubbii mataa tokko yookiin firii hanga 7-9 walitti danfifnee saafannaa haala kanaan jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya teessuma keenya yookiin taa'a keenya kallattiimaan saafaa guddaa godhannee keessateen kana yoo goonu duka keenya addaan qabnee kallattiin akka bishaan sun qaama keenya keessa seenu bishaan sun qabbanaayaa yookiin ligdaayaa tahuu qabu akkaataan inni bishaan sun tahuu qabu hanga takka yeroo keessa gatteenu qaama keenyatti wanni wayii miirri kana jechuun miirri wayii dhagahamuu fi akkasuma ammoo tuyyuu akka kallattiimaan qaama keenya faayidaa fi bu'aa hedduu jarmiilee faangasii nurraa ittisu san qofa osoo hin tahin qola rummaanaa karaa biraatillee fayyadamuu ni dandeenya akkaataan fayyadamaa itti aanu haaluma salphaa tahin qola rummaanaa jiidhaa yoo ta'e danfifnee meeshaa afuufamutti yookiin ammoo tuyyuu meeshaalee akkanaatitti qulqullina kan qabutti naqannee kallattiimaan qaama keenyatti qaama yookaan isiniin jedhu qaama saalaa itti afuufuu dandeenya adada insinjaa baanuun yookiin mana fincaanii yoo seenne geessu yookiin ammoo hirriba dura sa'aatii hirribaa dura itti afuufuu dandeenya gogas yoo ta'e haaluma kanaan bishaan danfan naqxanii jalaan dhimbiibdanii booddeessanii ammoo tuyyuu haala kanaan fayyadamuu ni dandeettan jiidhaa isaallee haaluma kanaan jechuudha danfiftanii jalaan dhimbiibuu ni dandeettan gogaa isaa bishaan danfaa itti naqxanii jalaan dhimbiibuu ni dandeettan tumamaa isaa jechuudha ammoo gogaa isaallee yoo ta'e akkuma jiidhaa danfiftanii yoo inni qorree jedhe asitti naqxanii fayyadamuu ni dandeettan kanaaf karaalee kanaan yoo fayyadamtanii jettan namootiin hedduun hooksisaa gadaamessaas tahee yeroo gabaabaa keessatti kan isinirraa baduu fi dhibbarraa dhibbatti kan isinirraa balleessu garuu namoonni sirriitti qaamni isaanii hedduu baakteeriyaa yookiin ammoo infekshinii saaxilame mana yaalaa dhaqanii qorsa dibataa fudhatanii yeroo gabaabaa keessa kiniiniin ofirraa kutuu danda'an. ogeessa fayyaa irraa kiniinis tahee kireema dibataa ni argattan mana yaalaa dhaqaatii ilaalamaa kanaa ol yoo ta'an garuu qoricha kana yeroo fayyadamtan uffata keessan erga ofirraa baaftanii uffata furdaa gubbarraan uffachuu yookiin ammoo tuyyuu akkuma nama qayyatuutti keessa yeroo teettan kana ukkaamsitanii furtanii qaamni keessan lallaafee oowwa argachuu qaba kanaaf hundi keessan karaa kanaan kallattii kanaan yoo fayyadamtanii jettan rakkoolee gadaamessaa yookiin qaama saalaa nam tokkollee hin himatu baakteeriyaas tahee faangasii itti aanu namootuyyuu qoricha dibatamu kan mana yaalaa doktorarraa argamu keessattuu shamarran keenya kan biyya arabaa jirtan infekshinii yookiin hooksisaa qaamaa saalaa irratti baay'ee qoricha gadhiisee namni hedduu ittiin fayyadamee bu'aa irraa argate kanaaf fayyadamaa horaa bulaa viidiyoo dhumarra isinii kaaya nagahatti laayik sabskiraayib sheer waliif godha